Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii ani Dr. Birboo Caalaati. Egaa har'a akkuma mata duree irratti argitan kana sababoota jahan daa'imtii waggaa tokko gadi aannan sa'aa hin dhugnee fi isinitti muufan dhufe. Kana dura yeroo garaagaraa aannan sa'aa daa'imni takka waggaa tokko gaditti aannan sa'aa argachuu akka hin qabnee fi yoo argatte immoo yookaan yoo aannan sa'aa waggaa tokko gaditti fayyadamte daa'imti sun rakkoolee adda addaatiif akka saaxilamtu kana dura isinitti himeen ture. Har'a immoo maaliif an jedhu kun illee gaafii akka gaafitti kaa'aa waan tureef sababoota jahan ijoo daa'imtii waggaa tokko gadi aannan sa'aa hin dhugneef isinitti muufan dhufee kallattumaan gara mata duree guyyaa har'aattan isin dabarsa. Warri chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya sabiskiraayib godhaa. Akkasumas immoo warri duraan YouTube kiyya sabiskiraayib gootan viidiyoo kana laayik gootanii yoo jalqabdan nutti tola. Kallattumaan garan mata duree har'a qabadhee dhufeettan isin ceesa. Egaa aannan sa'aa yeroo baay'ee gosa nyaataa yookaan dhangaa nyaataa namoonni baay'een maatiin kamiyyuu daa'ima isaaniitiif yeroo garaagaraa kennaa jiranii fi even akka nyaata idileetti illee kan kennan jiru jechuudha. Haa ta'uti garuu inni kun immoo saayinsiin maal jedhaa gama saayinsiitiin ija saayinsiitiin akkamitti ilaalamaa hin jiru kanumaa fi daa'imti takka hanga gaafa waggaa tokko guututti aannan sa'aa kennamuufii hin qabu jechuudha. Sababni isaas sababoota ja'a wayii jira. Tokkoffaan aannan sa'aa keessaa akka aannan harma haadhaa ayiranii fi viitaaminoota adda addaa qaban akka viitaamin C, viitaamin E fi albuuda koopparii jedhamullee aannan sa'aa keessa baay'ee hin jiru jechuudha. Kanaaf aannan sa'aa kana baay'inaan yoo fudhatte hir'ina jira kanaarree daa'imti sun horachuu dandeessi jechuudha. Maaliif aannan sa'aa kana keessa baay'inaan waan hin jirreef. Yoo aannan sa'aa sana fayyadamte waan biraa baay'ee fayyadamtu soo achi keessa immoo wantoonni amma duratti jedhe kun hin jiran waan ta'eef hir'inni jara kanaatillee mudachuu danda'a jechuudha. Kanaaf sababni tokko isaa sababni lammaffaan sirna bullaa'insa daa'ima saniitii irratti rakkoo fidaa jechuudha. Sirna bullaa'insa daa'ima saniitii irratti rakkoo fidaa sababni isaas pirootiiniin aannan sa'aa keessa jiru keessattuu kaazeen isheen jedhamtu daayijesti gochuudhaa baay'ee cimti jechuudha. Marrumaan daa'ima pirootiinii san daayijesti gochuudhaa baay'ee rakkataa jechuudha. Kanaaf jecha aannan sa'aa gaafa dhugdu daa'imti sun daayijesti hin ta'uu fi nyaanni biraallee daayijesti hin ta'uu fi yookaan garaa dhukkubaa yookaan ol ishii deebisiisaa yookaan fedhii nyaata dhabdii waan adda addaa ta'a jechuudha. Sababa inni daayijesti hin taaneefu. Kanaaf sirna bullaa'insa irratti illee rakkoo qabaa jechuudha. Sababni lammaffaan isa. Sababni sadaffaan kala irratti illee dhiibbaa ni uuma jedha qorannoo tokko tokko. Innis pirootiiniin aannan sa'aa kana keessatti argamu baay'ee hayiidha. Aannan harma haadhaa caala dachaa sadiin pirootiiniin kun aannan sa'aa keessatti argama. Soodiyeemiin illee dachaa afuriin aannan sa'aa keessatti argama jechuudha. Aannan haadhaa ittiin gaafa kompeer ta'u. Kanaaf inni kun immoo baay'ee hayiidha jechuudha. Inni kun maal fidaa? Egaa akkuma beekamu pirootiiniin dhumni isaa amino asiididha. Amino asiidii immoo ekskiriitan ta'uu kaleedhani. So gaafa ekskiriit ta'u kalee irratti loodii uumaa jechuudha. Kaleen daa'ima sanii kaleen daa'ima waggaa tokko gadi baay'ee machur kan hin taane waan ta'eef pirootiiniin kun immoo daayijesti gochuuf baay'ee rakkatti jechuudha. Kanaaf even kalee ishiit irratti illee rakkoo uumaa jechuudha. Kanaaf rakkoon sababni sadaffaan isadha. Sababni arfaffaan dhiiguu marmaanirree fida jechuudha. Dhiiguu marmaanirree fida. Maaliif eenikaa aannan sa'aa kuni marrumaan daa'ima sanii irriteeti godha yookaan immoo marrumaan daa'ima sanii wanna quncisuufu daa'imti sun dhiigni akka karaa marrumaanitiin dhiigdee dhiigni namni sirriitti maatiin irree adda baasuu dhiisuu danda'u bobbaashee wajjiniin dhiigni bahaa jechuudha. Bobbaashee wajjiniin dhiigni bahaa jechuudha. Inni sun yeroo dheeraadhaaf gaafa ta'u maal fa'aatti fidaa? Daa'ima sanitti hir'ina dhiiga diimaatti fidaa jechuudha. Kanaaf komallee wanni nu argaa jirru bakka hojiititti daa'imman waggaa tokko gadi daa'imman aannan sa'aa kanatti saaxilaman hir'ina dhiigatiin mana yaalaa dhufu jechuudha. Yeroo baay'ee wanti nu mudatu isa kana jechuudha. Kanaaf inni sun dhiiguu marrumaanii sun yeroo dheeraadhaaf gaafa ta'u hir'ina dhiiga diimatirree daa'ima sanitti fidaa jechuudha. Keessattuu ispeeshaalii ijoollee ji'a jaha gadiitiif aannan sa'aa kun gaafa jalqabame yeroo gabaabaa keessatti hir'ina dhiiga diimaa horatu jechuudha. Kanaaf rakkoo arfaffaa fi inni ijoon waa'ee dhiiguu marrumaaniitii fi hir'ina dhiiga diimatii jechuudha. Shanaffaan fuud alerjiidha yookaan immoo alerjii nyaatati. Aannan sa'aa kun akkuma dura jedhe innis pirootiinii isa keessatti argamuun kan wal qabatedha.
alerjii nyaataa fiduudha irree beekamaa jechuudha. Daa'imman kanaaf yeroo amma jenne kana keessatti kenname alerjii nyaataa fiduudhaan nyaanni kara fuulduraatti irree daa'imti alerjii nyaata kana akka horattu godha jechuudha. Kanaaf rakkoo shanaffaan isaa rakkoo ja'affaa fi siireesiin daa'imman aannan sa'aa waggaa tokko gaditti jalqabanii carraan dhukkuba sukkaaraa gosa tokkoffaa kan taayip 1 miidhaan qabamuu isaanii kan warra kaan caala guddaadha jedha qorannoon adda addaa. Egaa inni kun siireesiidha. Taayip 1 yookaan immoo dhukkubni sukkaaraa gosa tokkoffaa jechuun baay'ee siireesiidha jechuudha. Dhukkuba balaafamaa daa'ima irratti yoo mul'ate takkaa daa'ima qabnaan kan duubatti hin deebine umurii isaanii guutuu kan qoricha fudhatan sanuu qoricha injekshinii insuliiniin jedhamu kan fudhatanidha. Kanaaf egaa hundarratti illee ta'uu baate ijoollee warra kaan caala ijoollee waggaa tokko gaditti aannan sa'aatiif saaxilaman irratti dhukkubni sukkaaraa gosa tokkoffaa irra baay'ata akka jechuuti malee akchuwaalii ijoolleen hundi rakkoo kana qabaatu jechuuti. Kanaaf innillee rakkoo isaati. Kanaaf rakkoowwan kunniin gaa rakkoowwan ijoo sababa aannan sa'aa waggaa tokko gaditti fudhachuudhaan ijoollee kanarra dhaqqabanidha. Rakkooleen biraarree muraasni hin jiru. Rakkoowwan ijoon garuu isaan kanadha. Kanaaf maatiin daa'immanii ijoollee isaanii waggaa tokko gaditti aannan sa'aa kennuufii hin qaban jechuudha. Kanaaf viidiyoo biraati irratti gaa maaltu daa'ima waggaa tokko gadiitiif akka kennamuu qabu viidiyoo itti aanu irratti ni hojjenna. Viidiyoo kana yoo jaallattan irraa eegnu godha. Viidiyoon barnootaa biraa akkasiin bira gahu immoo ammas sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Kana malees immoo odeeffannoo fayyaa biraa argachuudhaaf karaa fuula feesbuukii Dr. Birboo Caalaa jedhu akkasumas immoo karaa fuula tiiktookii Dr. Birboo Caalaa jedhuun argachuu dandeessu. Yaala fayyaa garaagaraa barbaannan ammoo manni yaalaa keenya kilinika giddugaleessaa Wiirtuu jedhama. Kan inni argamus magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataa aanaa Moglee dhaaba taaksii duubaan gara lixaatti argamna. Gamoo addaa darbii 4 irratti argamna. Achitti nu argachuu dandeessu. Fayyaa ta'aa.